wangeelota arfan keessaa wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 1 kaasee amma 6tti dubbifannaa. Isin garuu amma 8 yoo dubbifattan caalaa gaarii ta'a. Mee akkas jedhan dubbisa maqaa Yesuusiin. Wangeela Yohaannis 15 1 kaasee amma 6tti nan dubbisa maqaa Yesuusiin. Yesuus mukichi wayinii ni dhugaan anaa mukicha dhaabee kan eegu immoo abbaa kooti. Dameen utuu natti jiru ija hin godhanne hundinuu hin mura. Damee isa ija godhatu hundumaa garuu caalchisee akka inni ija godhatuuf irraa hin qeexxaa. Isin ammuma iyyuu dubbii ani isinitti dubbadheen qulleeffamtaniittu. Anatti qabadhaa jiraadhaa. Ani isinitti nan jiraadha. Akkuma dameen mukaa waynichaatti qabatee yoo jiraachuudhaa baate ofii ija godhachuu hin dandeenye isin anatti qabamtanii yoo jiraachuudhaa baattan ija godhachuu hin dandeessan. 5 Ani muka waynichaati isin immoo damoota isaatiiti. Inni anatti qabate jiraatu anis isinitti hin jiraadhu. Isa ijaa baay'ee kan godhatu anattis gargar baatanii waan tokkollee gochuu hin dandeessan. Namni anatti qabatee hin jiraanne akkuma damee sanaa hin gatama hin gogas. Damoota akkasiis walitti qabanii ibiddatti naqu hin gubatus. Ameen. Harka bal'ifannee kadhannaa. Hundi keenya dhugaan tokko akkasinii galee abdii guddaan qaba. Waaqayyo har'a warra qeexxaaman qeexxa'ee caalaa akka isaan ija godhatan, caalaa akka isaan eebba fudhatan, caalaa akka isaan darban har'a Waaqayyo jireenya namoota baay'ee irraa waan hin barbaachifne hin qeexxaa. Haleluuyaa. Hin qeexxaa Waaqni waaqota. Amma dambaliin afura qulqulluu mana kana guutee jira. Namoota baay'eedhaaf birmadummaa fooniif hafuuraan laata ilmi Waaqayyo Yesuus. Haleluuyaa. Otoo eebbiftaniitii Waaqayyo eebba haaraas ni dabala. Otoo galateeffattanii Waaqayyo galata haaraa mana keessan galcha. Otoo ililchitanii Waaqayyo gidiraaf yaaddoo mana keessanii gadi baasa. Inni maqaan isaa oolchaa ta'ee garuu mana keetti jabaadha. Jireenya kee garatti jabaadha maqaan isaa Yesuusidha inni. Haleluuyaa. Walumaa kaafanna hundi keenya akkasitti dubbatuudhaaf laphee keessan banachuudhaaf daqiiqaa 2-3 kadhadhaa. Natti dubbadhu jireenya kootti namummaa kootti ati dubbii beekta dubbiin kee gaariidha. Barsiisaa dhugaansidha kan sirraa barateen dogoggoru. Hafuura qulqulluu natti dubbadhu jedha harka bal'ifadhaati. Hundi keessan sagalee dhageessaa kadhadhaa Waaqayyoon. Namni hin dubbanne hin jiraatin dubbadhaa. Yaadi garaa kee cufaan ta'iin ganama kana. Lapheen kee cufaan ta'iin ganama kana. Humna sagalee Waaqayyoof kan baname haa ta'u isaatii kanaa kaase. Biyya lafaan cufamuu hin danda'in maqaa Yesuusiin. Haalotaan cufamuu hin danda'in maqaa Yesuusiin. Cubbuudhaan cufamuu hin danda'in maqaa Yesuusiin. Yeroo kana qabee kan baname haa ta'u. Kan baname haa ta'u. Kan baname haa ta'u. Harka bal'ifadhaati ameen gadhaa afaanii baasaa eeyya. Akkuma balaqqeessu waaqarraa balaqqeessa'ee halkan walakkaa dukkana guddaa ibsee kaan namatti agarsiisu. Harka bal'ifattu sagalee Waaqayyo guyyaa har'aa kana jireenya laphee kee haguuge, jireenya hafuura kee haguuge. Addaan siifaa jiru maqaa Yesuusiin. Addaan siifaa dhoosu maqaa Yesuusiin. Bariin deebi'een galgaloomne siifaa bari'u guyyaa har'aa kana. Siifaa bari'u maqaa Yesuusiin. Nan kadhadha kadhannaa kana galgalaa'uu kan hin dandeenye lammaffaa dukkanaa'uu akka hin dandeenyetti halkanaa'uu akka hin dandeenyetti. Waaw haleluuyaa. Ifti bantii Waaqaa siifaa ba'u guyyaa har'aa kana. Siifaa ba'u maqaa Yesuusiin. Siifaa ba'u maqaa Yesuusiin. Siifaa ba'u maqaa Yesuusiin. Dukkana gurraacha mataa keerraa dheera. Mana keerraa dheera. Bara keerraa dheera. Dheera ba Yesuusiin. Harka mirga ol kaasaa ba Yesuusiin gadhaa ifadhaa. Magaarrajaa gurraacha tasaasera jireenya keerraa. Tarsa'eera jireenya keerraa. Tarsa'eera jireenya keerraa. Tarsa'eera jireenya keerraa. Olma kaasaa harka mirgaa. Ulfina Waaqayyo akka itti agarre. Ulfinni Waaqayyo sirratti akka hin uumne. Siif Waaqayyo gidduu goree kan jiru. Golgaa abbaa ormaa ganama kana dhayeera maqaa Yesuusiin. Dhayeera maqaa Yesuusiin. Lapheen kun mana kee ta'uunsaa haa mirkanaa'u. Taliila fura keetti dhangalaasi. Bukkaan ayyaana kee haa roobu. Gammadanii hiikamanii haa ba'an. Isa lafaa caalaa isa Waaqaan nutti agarsiisi. Yaadaaf qalbii keenya boojii. Ergamoonni kee hojii hojjetan walakkaa haa socho'ani. Isa hamaa sana iddoo kamitti hidhamaa haa ta'u. Ilma kee Yesuusiin ameen. Noora alfaadhaa.
kennaan ayyaanaa isa waaqayyo jireenya namaa keessatti namaaf akkuma kanaa darbee nama kan biraaf hojjechuudhaaf ofii isaatii jaallatee kan waaqayyo namaa kennudha waan jedhuun kennaa ayyaanaa ija hojii hafuuraarraa adda akka inni ta'e fagoo akka ta'een isinitti dubbadhee ture. Namoonni amantoonni yeroo baay'ee kennaa ayyaanaa fi ija hojii hafuuraa wal fakkeessanii haasa'urraa kan ka'e keessumaa warra raroo laaffatanii bara kana gara waldaa kiristaanaatti gadi ba'anii jiran raajota, luboota, paastoroota, wangeelaawwataaf ani maqaa Kiristoosiin raajii dubbadha nan tajaajila warra jedhan bukkeetti yeroo baay'ee namoonni warreen kana lamaan adda baasuudha dhabuurraa kan ka'e yaadi garaa isaanii kan warra isaaniitiin sanaan booji'ame namoonni baay'een immoo yaada waaqayyo fuudhanii warri kennaa ayyaana qabna jedhan kun yaada waaqayyo fuudhanii amanaatti kennaa jiru otoo hin taane baay'een isaanii kennaa ayyaanaa da'oo godhatanii yaada mataa isaanii fedha garaa isaanii amantoota irratti raawwatachaa jiru. Silumayyuu immoo kennaan ayyaanaa maa inni kan jedhu wanta waaqayyo namatti mul'iseef wanta waaqayyo nama keessa kaa'e afaan waaqayyoo ta'anii amantoota biraan ga'uudha. Warra amananiif warra hin amanne biraan ga'uudha. Bara kana garuu reeshoon harki caalaasaa warrumti kennaa ayyaanaa qaban kennaa ayyaanaa sana kennaa waaqayyooti afaan waaqayyooti meeshaa waaqayyooti ani jedhanii warra waaqayyo biraan naagee jedhan biraan ga'aa jiru otoo hin ta'in baay'een isaanii amanamummaa yoo biraan ga'an baay'een isaanii garuu persentii 50 kan mataa isaanii 50 immoo kan waaqayyo walitti dhibba godhanii fe'aniitu amantoota baay'ee baakkisaa jiru. Baay'een isaanii immoo raawwatanii mayyuu maqaa Yesuus bikkaatti gargaaramu malee yaada garaa isaanii bicha kennaa ayyaanaan qaba jechuutiin amantoota baay'ee jireenya hafuuraa keessaa gara du'a sakaleessa eengadda keessaa dhufanii gara cubbuutti deebisaa jiru. Na dhagaa waan dubbadha keessumaa kutaa nama dubbisee gaafa laaltanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jireenya ofii isaatii fakkeessa dubbate wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 1 qabee amma 8tti gaafa laaltanii waan tokko dubbate. Yesuus muka gaarii akka ta'e muka keessaa immoo muka wayinii isa gaarii akka ta'e muka wayinii isa gaarii kana keessatti ija gaarii kan godhachuu danda'an isatti qabamanii kan jiran itti qabamuun immoo caal jedhanii otoo hin taane fakkaatanii warra jiraatan akka seera isaatti akka abboommii warra jiraatan natti qabamee kan jiru ija gaarii godhata jedhee fakkeenya muka wayinichaan dubbate boodanaasaa maal jechuuf naqee namoonni baay'ee yeroo baay'eerraa jireenya tajaajila isaanii kennaa ayyaanaa keessatti fakkeenya Kiristoos Yesuus irraa mul'ata otoo hin taane tajaajilli isaanii lallabni isaanii faarfannaan isaanii hafuura maayifachuun isaanii baay'ee hojii hafuuraa waldaa keessatti gochuun isaanii hojii aangoo waaqayyoo mul'iseyyuu jireenyi isaanii inni kan garuu ija hojii nama amanee otoo hin ta'in ija hojii nama hin amanneeti. Inni kun maalina gaafa jettan kennaa ayyaana waaqayyo waan itti kenneedhaaf waaqayyo gaarii waan ta'eef hojii gaarii hojjeta. Kennaa ayyaanaa isaa ta'u ija hojii hafuuraa kan hojjetu hafuura qulqulluudha. Madda tokkorraa madda. Garuu namoota baay'ee bukkeetti reeshoon harki caalaasaa yaada ofii isaanii malee yaada waaqayyoo miti isin hin jedhe. Yaadi waaqayyoo maa inni gaabaatti gaafa jettan tokkoof tokko namni kennaa ayyaanaa isaa qabaatu kennaa ayyaanaa haa dhabu. Kiristoos Yesuusin fayyisaa lubbuu isaa godhee erga fudhatee hafuura qulqulluutiin erga mallatteeffamee wanti waaqayyo biyya lafaattis biyya waaqaattis irraa eegu maal gaafa jettan ija hojii hafuuraati. Afaanii baasa ameen jedhaa. Nama sin bukkee jiru qabaati amanaa amane kamiif iyyuu jedha. Waaqayyo jedhaane biyya lafaa irrattis biyya waaqaa irrattis gatii isaa kan ittiin argatu jedhaane ija hojii hafuuraati jedhaane kennaan ayyaanaa jedhaane kan biyya lafaa irraati jedha. Yaa maal jechuu kooti biyya lafaa keetti hojjenna malee kennaa ayyaanaani biyya waaqa irraatti waa ittiin hojjennu hin qabnu yoo ittiin gaarii goone hojjenne garuu gonfoo warra mo'anii fudhanna jechuudha. Asan deebi'a. Egaa ija hojii hafuuraa jireenya amanaa keessatti jiraachuun dirqamadha. Warra raajan bichaa biratti otoo hin taane baay'ee tajaajiltoota isin hin gadheera tajaajila kennaa qabu malee ija hojii hafuuraan qaban baay'een isaanii immoo kennaa ayyaanaas qabu ija hojii hafuuraas qabu. Kun fedha otoo hin taane ija hojii hafuuraa qabaachuun dirqama amana nama kamiiti. Namoonni garuu isin hin gadhe isin bakkisu kanan barbaadeef hafuurri qulqullaa'ee gotte kan dubbatu gatii tajaajileef gatii raajeef gatii dinqiin baay'eettiin ta'eefi ija hojii hafuuraa qaba jechuun dandeenyu jechuun jecha koo ijoodha yeroo hundumaayyuu ija hojii hafuuraa satorbee har'a dubbachaa turre jaalala gammachuu nagaa of keessaa yoo qabaate
namichi kun naannoo jiraatutti nagaa uuma yoo ta'e, nama jaalalaati yoo ta'e, gammachuu haalarran dhaabbanne qaba yoo ta'e, namichi kun nama kamitti gaafa gettan nama ija hojii hafuuraa qabu, nama hafuuraa, nama waaqayyooti. Galaatiyaa boqonnaa 5:16 keessatti ergamaa Phaawulos niin jedheera. Foon hafuuraan akka mormu, hafuurri immoo fooniin akka mormu, warreen kun lamaan akka isaan wal morman, foon hojii foonii hojjechuudhaaf yeroo hundumaa wal'aansoo akkanuu qabu, hafuurri immoo hojii hafuuraa hojjechuudhaaf yeroo hundumaa foonii wal'aansoo akka qabu. Kana lamaan keessatti garuu filannootiin jireenya keenya gaggeeffachuu akka qabnu warra kaleessa eengadda Galaatiyaaf dubbate har'a ammoo sagaleen kun nuuf dubbata. Na dhagaa nuni har'a biyya lafarra kan jirru foon uffannee waan jirruuf nama fooniiti. Nyaachuu keessatti, dhuguu keessatti, miira qabaachuu keessatti, obbolaa wajjin jiraachuu keessatti nama fooniiti waan ta'eedhaaf namarraa adda baanee caakkaatti gallee jiraachuu hin dandeenye. Garuu fedha foon keenyaaf yaada foon keenyaa hafuura qulqulluutiin binnee jiraachuun ga'ee keenyadha. Kiristoos Yesuusii waan fudhanneedhaaf tokko nama hafuuraati. Foon uffannee waan jirruudhaaf immoo nama fooniiti. Kana lamaan walakkaatti garuu filannoon keenya maa inni yaada foonii caalaa, yaada biyya lafaa caalaa, yaada hafuura qulqulluun jiraachuun ga'ee nama hundumaati. Na dhagaa iji hojii hafuuraa gatii jireenya bara baraa keessatti namaa kaffalamudha. Miindaa jireenya bara baraa keessatti namaaf kennamudha. Har'a biyya lafaa irratti gatii wanta kanaa fudhachuu dandeessa, dhabuu dandeessa. Garuu gatii guddaaf miindaa guddaan guyyaa dhumaatti namaa kennamu iji hojii hafuuraa jireenya bara baraa keessattidha. Iji hojii hafuuraa Galaatiyaa boqonnaa 5:22 irraa qabdanii gaafa laaltanii waa gurguddaa sagalaasaa. Inni tokko jaalalaadha. Torbeera dubbadheera. Jaalala jechuun isiniin jedheera faallaa jibbaati. Namni jaalala qabu nama jibba keessaa ba'eedha. Namni nama jibbu immoo ajjeesaadhaa gara sagalee Waaqayyoo. Namni nama ajjeese immoo mootummaa Waaqayyoo ittiin galu. Na dhagaa jaalala jechuun jaalala isaa horiidhaan, firaan, obbolummaadhaan, lagaan, gandaan wal jaalala otoo hin taane jaalala Kiristoos, jaalala agaappee, jaalala akkasumanii nama ta'uusaaf jaallachuu kan qabnu inni jaalala ija hojii hafuuraati. Faallaan jaalala jibba isiniin jedheera. Namni nama jibbu isiniin jedhe, namni nama jibbu jibbaan, namni jibbaan guutame nama jibbu yeroo hundumaa maal gochaa oola jenne, nama jibbu sana maal gochaa oola jenne, baatee deemaa oolaa jenne. Namni nama jibbu namicha sana yoo baadiyyaa bu'e, yoo magaala deeme, biyya bakkee yoo deeme, eessayyuu gaafa rafus baatee rafa, gaafa deemus baatee deemaa oola. Dhaqaa karaa barbaadan bu'aatii kaalkuleeshinii kana hojjedha. Namni nama jibbu yeroo hundumaa dhugaan siin jedha, gatiin sii kaffalamu hin jiru, baatee deemaa oolta yeroo hundumaa. Baay'ee kan sin dhibu namoonni baay'een taaskii ama magaalaan boo keessaa nama 18-15 baattu olitti nam tokko nama 20 fa'aa baatee deemaa oola. Nama 10 fa'aa biyya guutuu fa'aa baatee deema. Tokko amma nama Itoophiyaas arguun barbaadu, biyya Itoophiyaas arguun barbaadu. Garuu asuma immoo jira. Nu baadhugaa nu baattati bara baraan. Yoo garuu Waaqayyo biyya kana uume, namni biyya kana Waaqayyotu uume, bor biyya kanaaf hin darba yoo jette jaalalaan jiraatta sii bari'a maqaa Yesuusiin. Harka mirga ol kaasaa namni jaalalaa jira iyyaat. Ba'aa malee jiraata jedha. Harka mirga ol kaasaa namni jaalalaa jira iyyaa. Ba'aa malee jiraata jedha. Namni jibbaan guutame jedha. Ba'aa baachaa oolaa jedha. Kanaafi jaalalli ija hojii hafuuraati isiniin jedhe. Jaalalli bakka afuritti akka qoodamu beektonni macaafa qulqulluu lafa kaa'u sakana naasoo torbee hardhaaseera. Ni lammaffaani gammachuu qabaachuu qaba namni ija hojii hafuuraa qabu isiniin jedhe. Gammachuun immoo waan arganneef, waan nu guuteef, waan nu ta'eef otoo hin taane akkasumattiin kan Kiristoos ta'uu keenya, Kiristoos kan keenya ta'uusaaf gammachuu daangaa hin qabne qabaachuu akka qabnu Filiippoos boqonnaa 4 dubbata waan ta'eedhaaf. Ergamaa Phaawulos maal jedhe? Ani isiniinan jedhaa jedha ofii samaayidhaa taa'ee Waaqayyotti gammadaa masirra deebi'een jedha Waaqayyotti gammadaa jedha. Haleluuyaa. Silumayyuu namni hafuurri qulqulluu keessa jiru akka dubartii garaatti baatuuti. Dubartiin garaatti baattu akka muqichi godhe taati malee akka barbaadde mucaa gochuu hin dandeessu. Mitiire yeroo bitatti jedhu bitattiin jedhiin jettee mirgatti kaa'uu hin dandeessu. Yeroo inni mirgatti jedhu bitatti gadi jechuu hin dandeessu. As taa'e jechuu hin dandeessu. Namni hafuura qulqulluu of keessa qabu silumayyuu akka hafuurri qulqulluu isa godhe ta'a. Si eebbisu har'a marii mana kee hafuura qulqulluu siif haa ta'u maqaa Yesuusiin. Namni hafuura akka
akka furri qulqulluu isa godheta fakkeenyaaf gammadi siin jedha otoo waa ta'ee jiru hin gammadda kiisiin kee duwwaa kolfi siin jedha yeroo inni kaan immoo nyaatee dhugee caffaree baay'ee sirbu afurri qulqulluu takka boo'ii maraadhu siin jedha maaliif ati kan ofii kee miti kan afura qulqulluuti eenyu akka ta'e beeku afurri waaqayyo dhugaa naa ba'a har'a marii sammuu kee afurri qulqulluun to'ata maqaa Yesuusiin hin to'ata maqaa Yesuusiin mee gammachuun koo Yesuusin agadaayyaa inni sadaffaan nagaa siniin jedhera torbeerraa nagaa ija hojii hafuuraati nagaa jechuun immoo Kiristoos Yesuus of keessaa waan qabnuudhaaf keessuma sagalee waaqayyo bu'uura godhadhee Yuudiif Giriikii gidduutti diinummaan akka ture sanyiif qomoodhaan Kiristoos garuu Yuudiif Giriikii diigee tokko akka godhe Kiristoos nagaa kenna waan ta'eedhaaf nama hundumaa wajjin nagaatti jiraachuu akka qabnu sagalee waaqayyo lafa kaa'a jaalannee toon ta'in nama hundumaa wajjin jiraachuun jaalalaanidha jaalalli immoo sagalee waaqayyo keessa gaafa laaltani Qorontos duraa boqonnaa 12:4 amma 8 gaafa laaltan maal akka ta'e lafa kaa'a danda'a akka ta'e obsa akka ta'e garraamii akka ta'e of qaba akka ta'e jaalalli kanaaf jaalannee toon ta'in nama wajjin kan jiraannu jaalalaanidha meegacha kana waliin jedhame jaallattee nama wajjin jiraata toon ta'in jaalalaanidha jedhani maaloo jaalalli dirqii wayii of keessa qaba beektu miti dirqii of keessa qaba malee filannoo miti jaalal dirqii of keessa qaba jaallattee toon ta'in jaalalaan maal goota fakkeenyaaf nama wajjin jiraachuun qabne jaalalaan dandeessee fi wajjin jiraatta otoo dandeessee otoo siin danda'ama ta'e silaa irraa fagaatte miti dirqama jaalalatu maal godhaa si dandeessisa jaallannee otoo hin taane wajjin jiraachuun kan jaalalaanidha egaa ijooji hafuuraa jireenya namaarraa kan eegamu kan yeroo hundumaati sagali warra 3:7 dhaabeen gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kutaa nama dubbachuu jalqabee dhaabee wangeela Yohaannis keetti natti qabamaatti jiraadhaa natti qabamtanii yoo jiraattanii ija godhattuu jedhe ani waan ikkasa dhugaan sin immoo damoota kooti natti qabatee kan jiraatu kamiyyuu ija godhataa jedha dameen mukatti qabatee jiraatu ija akkuma godhatu sinis natti qabamtanii yoo jiraattanii ija baay'ee godhattu jedha dameen garuu otoo mukatti jiru ijaan godhanne maal ta'a jedha mukicha irraatiin kutama hin caccabsama hin gogaa abiddatti nama hin gubataa jedha kummaa'in warra Kiristoosin qabna jedhanii Kiristoosin fudhanneera jedhanii ija hojii hafuuraaf keessaan qabaannee naasaa jireenya guyyaa dhumaa keessatti jireenya guyyaa firdii keessatti namni ija hojii hafuuraaf keessaan qabaanne ija Kiristoos Yesuus keessaan qabaanne guyyaa dhumaatti gatiinsaa maal gaafa gettan gubannaadha watwaannaadha boo'ichaadha kanaan maal taa'edha natti qabamaatii jiraadhaa ija baay'ee godhadhaa kanaan jedha bartuu koo ta'uun keessan hin beekamaayidha har'a hafuurri kun mana keessa naa seenu hafuurri kun si'aal dhalu guyyaarraa kana kanaaf ija hojii hafuuraa qabaachuun dhagaa kanarra namni hamileen rukutu miti bakka ati nama waaqayyooti nama waaqayyoof jiraattu dhagedhe kan namni harka walitti sidhamu miti ija hojii hafuuraa gaafa jiraattu gatii si gaafachisa aarsaa baay'ee na dhagaa ija hojii hafuuraa tajaajilaa garas aarsaa baay'ee nama gaafata tajaajilaaf aarsaa gaffaluu garas ija hojii hafuuraaf aarsaa gaffaluun baay'ee guddaadha tajaajilli kennaa ayyaanati bar waan biraayyuu miti yoo barbaadde irraa yoo barbaadde dhiifta inni kennaa ayyaanaati sinumayyuu immoo kan dubbata hafuura qulqulluu waan ta'eedhaa fi dirqii isaas giddisa hin qabdu sitti mul'isaa hin dubbatta afaan si kaan faarfatta hin dubbista lallabda bakka garuu ija hojii hafuuraa aarsaa baay'ee si gaafata jaalala uumuudhaaf gammaduudhaaf nagaatti jiraachuudhaaf aarsaa baay'ee si gaafata meedha qaalaa laaka namoota baay'ee bukkeetti tajaajilli isaanii dinqii jaalalli isaanii garuu hin jiru lallabni isaanii dinqii gammachuu garuu hin qaban abdii dubbachuun isaanii dinqii garuu nagaa hin qaban nagaan fayyaa garasidha fayyaan kan fooniiti nagaan garuu kan hafuuraati har'a nagaan kun mana kee seenu maqaa Yesuusiin kanaaf jireenya hafuuraa keessatti ija hojii hafuuraa buusanii jiraachuun baay'ee ulfaata kana maal jedha gooftaan ija godhadhaa ija qabaadhaa jedheen gatiin keessan guyyaa dhumaatti guddaa ta'a ija hojii hafuuraa karaa sadiin jireenya namaa argachuu qaba sinin jedhe inni tokko miira keenya irratti sinin jedhe miira keenya irratti waa sadii jaalala gammachuu nagaan miira keenya irratti hojjetaan sinin jedhe ni lammaffaan ija hojii hafuuraa
namootaaf godhachuu qabnu jira. Namoota biratti ija hojii hafuuraa namoota biratti qabaachuu qabnu warra barreeffattan. Namoota biratti ija hojii hafuuraa qabaachuu qabnu kan Waaqayyo nama bukkeetti nurraa barbaadu jira. Jaalala qabaachuu dandeessa, dhiisuu dandeessa. Afaan miti jaalalli sirumayyuu keessa keeti miira kee keessa waan ta'eef. Nagaa qabaachuu dandeessa, dhiisuu dandeessa wanti beeknu hin qabnu. Gammachuu qabaachuu dandeessa, dhiisuu dandeessa wanti beeknu hin qabnu. Inni kun siif Waaqa bichaatu beeka. Garuu inni kan biraan jiratti fufee afurii kaasee amma jaatti kan jiru dirqama haadhoon kee haati kee obboleessa obboleettiin kee sirra arguu kan jira qaban ijooji afuuraa waa gurguddaa sadii jira. Namni sirra arguu kan qabu narraa arguu kan qabu. Inni tokkoffaan maalin ijooji afuuraa nurraa mul'achuu qabu namoota biratti obsadha. Obsa tegeessisa jedha. Obsi baay'ee guddaadha jireenya namaa keessatti. Ijooji afuuraa keessaa inni arfaffaan maalidha? Obsadha. Akkan obsineedhaaf wanti baay'een jiraachuu danda'u. Inni ergamaa Phaawulos toora galchee dubbate. Yeroo jaalalli badu, yeroo gammachuun badu, yeroo nagaan badu obsi dhumuu danda'a. Na dhagaa jaalalli gaafa dhibamu, gammachuun gaafa dhibamu, nagaan gaafa dhibamu obsatti gargaaramaa jedhe warra Galaatiyaatiin. Jaalalli hin jiru yoo ta'e obsi garuu jaalala fida. Gidiraa har'aa obsuu dadhabanii, rakkina har'aa obsuu dadhabanii, ari'atama har'aa obsuu dadhabanii namoonni baay'een ammuma ka'anii ammuma maa ta'uu dideedhaan, maa migachuu dideedhaan, maaf akkas ta'eedhaan kan obballeessan, kan nama balleessan lakkoobsan qaban. Kan obsan garuu yoo laaltan namoota baay'ee reeshoo xinnoodha malee iddoo gurguddaa baay'ee ga'a. Obsi jireenya afuuraa keessa murteessaadha. Sagalee Waaqayyoo keessa gaafa laaltan Luqaas boqonnaa 8 lakkoobsa 15 gaafa dubbiftanii waa'ee obsaaf waa dubbata. Waa'ee obsaaf fakkeenyi sun kan dubbatu inni gooftaa keenya Yesuus dubbate Luqaas boqonnaa 8 lakkoobsa 15 lakkoobsa 15 akka dubbisaa gaafa laaltanii Luqaas 8:15 irratti gooftaa keenya Yesuus waa'ee nama sanyii faqaasoo ko fakkeenyaase nama tokkotu gedhaa sanyii faqaasuudhaaf gadi ba'e jedha mitiire inni kaan iddoo gaarii inni kaan immoo iddoo gadhee bu'ee jedha. Sana keessaatti lakkoobsa 15 irratti maalidha? Inni gedhaa sanyichi jedha lafa gaarii irra bu'e jedha. Lafa gaarii irra waan bu'eef ija gaarii godhate jedha. Inni kun jedha warra dubbii Waaqayyoo dhaga'anii obsuudhaan gidiraaf rakkina hundumaa keessa ba'anitti fakkeeffama jedha. Dubbii Waaqayyoo dhaga'anii gidiraa keessatti rakkina keessatti warra obsan otoo gidiraan jiru otoo rakkinni jiru warra obsanii ija dubbii Waaqayyoo warra waan gaariitti hiikkatan warra kanatti fakkeessi haasaa. Na dhagaa jabeessaati. Yeroo baay'ee akka nuti Waaqayyoof hin jiraanneef ija dubbii Waaqayyoof keessaa baafne akkam biqilcheenadhaa fi hudhee kan nu qabu baay'eedha. Biyyi lafaa jira, seexanni jira, foon jira, namni jallaan jira. Akka nuti ija godhannee Waaqayyo wajjin hin jiraanneedhaaf kan waldhaasoo nu qabu baay'eedha. Garuu namni gaafa didee yaada garaasaa Waaqayyoof gaafa laatu ija gaarii godhatee gatiin isaa guyyaa dhumaatti jireenya bara baraa ta'aaf. Nam tokko kolkaasi ameen aayidaatu. Maaf kana naqee waa'ee obsaati. 8:15 sinin dubbisa. 8:15 Luqaas. Lafti gaariin fakkeenya warra dubbisaa dubbicha dhaga'anii garaa gaariidhaa fi abboomamuudhaan fudhatanii rakkina hundumaa obsanii ija godhataniitii jedhe. Rakkina hundumaa obsanii dubbicha dhaga'anii abboomamuudhaan yaada gaariidhaan hojiirra warra oolchan warri kun warra kamidha? Warra obsa qabeeyyiidha. Warra akkasii gatiin isaanii guddaa ta'a. Na dhagaa namoota baay'ee bara kana keessa gaafa laaltan obsi baay'eetti hir'ateera. Argitanii namoota baay'ee xalayyaa barreessu du'uudhaaf waan garaagaraa godhu dhaamsa walii dhaamu. Har'a nama tokko bergaa qabanii galichaan as qabarka bergaa eeguun garaa kee namaaf ofii keef obsati kan qabdu gadi dhumaa kan deemu irraa qabee siifaa baay'atu. Irraa qabee siifaa baay'atu. Akka galaanaatti siifaa baay'atu maqaa Yesuusiin. Kadhannaa kana kadhadhaa yaa Waaqayyoo jedhaa iyyaa. Obsanaa baay'isi jedhaa iyyaas. Harka ol kaasa obsanaa baay'isi jedhaa iyyaa. Mee ijoollee mana keessanii ilaala bara kan obsa qabu? Ati warra abbaa warra obsa qabdu yeroo baay'ee rakkinni baay'ata akkatiin obsineedhaaf. Yeroo baay'ee nama ija hojii afuuraa godhachuudhaaf fiigurratti akkatu obsan godhanneedhaaf chaaleenjii rakkinni deddeebi'ee gara kee dhufa. Obsuun egaa
gatii guyyaadhumaa waan sii kennuudhaaf dirqama keeti. Waan sii ta'ee bichaa miti. Otoo siin ta'in obsita. Otoo siin migatiin obsita. Al takka akka nama qoraattii dhoqqee keessa dhaabateetti iddoo hojjettu iddoo jiraattu si waraana. Waaqayyoof jecha gatii kee boriit jecha garuu obsuun dirqama keeti. Ergaa si qaba guyyaarraa nama obsuuf laftiin bari'a maqaa Yesuusiin. Yaa hafuura obsaa Waaqayyo haa dhangalaasu mana kee irratti. Obsi maalidha? Ija hojii hafuuraati. Dhaqaa dubbisaa. Roomaa boqonnaa 2:7 dhaqaa dubbisaa. Wanti jireenya namaa keessatti argamu gidiraa dhufuu keessatti muddama dhufuu keessatti namni dhaabatee gaafa obsu ulfina warra mo'anii gonfoo warra mo'anii argachuu akka danda'u lafa kaa'a. Roomaa 2:7 akkas jedhan dubbisa maqaa Yesuusiin. Inni warra obsa qaban waan gaarii hojjechuudhaan guddinaaf ulfina hin darbine jireenya hin darbines Waaqayyo biraa argachuun barbaadaniif jireenya bara baraa hin kennaafidha. Obsaan waan gaarii warra hojjetan ulfinaaf maal tan darbine kabaja hin darbine jireenya bara baraa keessatti hin kennaafidha. Waan gaarii hojjechuudhaaf obsa si gaafata. Warra obsaan waan gaarii hojjetan jedha. Obsaan wanti gaarii obsa si gaafata gahuu fudhate wantiidhaaf. Obsi jireenya namaa keessatti murteessaadha. Sagalee Waaqayyoo keessa dhaqaa dubbisaa. Roomaa boqonnaa 5:3-4. Obsiidha. Obsi qoramanii ba'uu fida. Qoramanii ba'uun immoo maal fida jedha? Abdii fida jedha. Gaafa qorumsa maatu, gaafa rakkinna maatu, wanti ittiin dabarfannu ilaan jala teenyee aduu qorumsaa, aduu rakkinaa ittiin dheefannu obsa jedhama maqaansaa. Na dhagaartu? Aduu rakkina ittiin dheesnu, yandoo rakkinaa, yandoo hiyyummaa, salphina beela, ari'atamu qullaa ta'u ittiin obsinu maal gaafa jettan obsaatiinidha. Nu bichaa miti. Abboota keenya gaafa laaltan Haduraa Qorontos boqonnaa 4:12 dhaqaa dubbisaa. Haduraa Qorontos 4:12. Ergamaa Phaawulos gaafa laaltan hin ari'atamne jedha waa'ee jireenya isaa gaafa haasa'u. Wanta baay'ee ergaa seekee booddee garuu kan hundumaa keessatti gaafa nu abaaran jedha eebbisaa. Gaafa maqaa nu balleessan waan gaarii jecha obsaan hin deddeebinaa jedha. Waan nurratti ta'u badaadha. Waan waa'ee keenya yaraadha. Wanti waa'ee keenya dubbatamu waan gadheedha. Garuu maalin goona hin obsinaayidha. Obsi hin bari'a. Obsi Waaqayyo sirraa barbaada. Garuu waa tokko sin gaafa inni keessa gara kolala. Obsa nan obsa getteef hin obsitu. Hafuuricha sii kenna. Ameen jedha. Nama siin bukkeen jiru qaba akkas jedhaani. Nan obsa getteef hin obsitu jedhaani. Hafuuricha yoo qabaatte garuu jedhaani. Innu si dandeessisa jedhaani. Qabaaraasa innu si dandeessisa jedhaani. Hafuuricha fudhadhu malee jedhaani. In dandeessa jedhaani. Nam tokko harkaa fuudhee ameen haa jedhaatu. Mee dabalaati ameen jedhaayyaa. Noonni keessan gada kolala amma otoo rakkina mana keenyaa walitti haasofne kan tokkoo kan biraa kan tokkoo kan biraa kan tokkoo kan biraadha. Dhugaa moo soba? Dhugaadha. Akka bifa keenyaa rakkinni keenya garagara. Warra hafuura qulqulluu qaban gaafa laaltan garuu tokko maalidha? Attamitti kana dandeessee waliin jettu. Gaafa kan saammoo dhattee ilaaltu namichuma kaleessa eengadda attamitti hin dandeessa siin jedhe sana gaafa dhattee ilaaltu kan saammoo kan kee caala. Yebaaseedha kan saammoo. Kan saayyuu haa ta'u kan kee akkati dandeessu kan si godhu maalidha gaafa jettanii hafuurichadha. Akka obsituudhaaf. Obsuu kan dandeenyu hin obsina waan jennee miti. Hafuurichumatu akka dandeenyu godha. Kanaaf ija hojii hafuuraa keessa obsi jireenya namaa keessatti mul'achuun dirqamadha. Eenyuuf obsina? Obboloota keenyaaf, maatii keenyaaf, ollaa keenyaaf, waldaa kiristaanaaf obsina. Na dhagaa. Macheem eenyumtuu himata Waaqayyo irraa qaba jedhee yaadu. Himanni nuti Waaqayyo irraa qabnu yoo jiraate dadhabbina keenyadha niyyuu maal jechuu keenyadha kadhannaa koo deebisuu diddee nama guddaa gochuu diddee malee daarii koo dhiibdee na qabsitee na ajjeeftee jennu macheem Waaqayyoon. Obsa Waaqayyo irraa barra. Ilma Waaqayyo Yesuus irraa barra. Isaayyaas 53 maayidha lakkoofsa 3-4 gaafa dubbiftan. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenyaan gaafa dubbatu Isaayyaas maayidha. Gaafa qabanii ajjeesuudhaaf gaafa qajeelchan akka hoolaa ilmoo jedha
omayyuun dubbanne jedha cal jedhee duukaa deemaa ture jedha akka nama rifeensa hoolaa irra kutuutti cal jedhee hin obse malee inni wanyeen iyyine har'a walitti gaafa buunu jicciitiin barabaraa gaafa ta'u wantoonni garaagaraa gaafa ta'an hammam obsi keenya yoo afuurichaa garas yoo ayyaanichaa garas obsin danda'am sin eebbisa mana keedhaaf bara keedhaaf tagaagga keedhaaf obsarraa qabee mana keettaa dhangala'u maqaa Yesuusiin as qabeer kamergaa mana keettaa dhangala'u dhiiga qaraanoo irraan obsa garas maaltu gida beettu aarii jira bambanuu jira Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 26 qabaa dubbisa 27 keessumaa otoo aartanii jedha aduun sinitti dhiin jedha namni obsa qabne hin aara hin bambana baay'ee obsa dhabuurraa kan kee kan jireenya isaa hiike kan mana isaa diige kan sagantaa baay'ee diige lakkoofsa qabus keessaa har'a Waaqayyo afuura kanarraa siika nan dhamanarraa siika maqaa Yesuusiin nama sin bukkee jabeessaa qaba obsin bari'aa jedhaan jechumarraan obsin bari'aa jedhaan Waaqayyo afuura kana siniif haalaatu ameen jedhaa siniif haalaatu inni kan biraa maayinni namoota biraatti qabaachuu kan qabnu joojii afuuraa gaarummaadha gaarummaan jireenya namaa keessatti ija hojii afuuraati yoo jireenya keenya keessatti gaarummaan qabnu ta'e gaariin goonu yoo ta'e wanta gaarii ta'een hojjennu yoo ta'e gaarummaan agarsiifnu yoo ta'e wanta nuti goone sun dirqama hin biqila wanti facaafne bittira nuu deebi'a. Sagalee Waaqayyoo keessa gaafa laaltan seera uumaa 32 dhaqaa dubbisaame lakkoofsa 10 irraa Yaaqoob tokko jedhe Waaqayyoon ani gaafa mana abbaa kootii ba'ee laga Yordaanos ce'ee ulee koo bichaa qabadheen deebi'e garuu jedha amanamummaan keef gaarummaan kee naa dhaabatee horii akkam baay'adhu gootee taa'edha Waaqayyoon. Haleluuyaa. Waaqayyo maalidha? Gaariidha Waaqayyo. Gaarummaa Waaqayyo kan yeroo kamiiti? Kan yeroo hundumaa kan bara baraati. Kanaaf namni maal qabaachuu qaba? Gaarummaa qabaachuu qaba. Jireenyi gaarummaatiin guute yeroo hundumaa bara hundumaa lalisaa deema. Gaarii namoota gaarii ta'an ilaala. Haasaan isaanii gaarii, dubbiin isaanii gaarii, yaadni isaanii gaarii. Yaadi keef dubbiin kee jireenyi kee gaarii taanaan dhugaan siin jedha. Wanti si eeggatu wanti si deebi'u gaariidha. Eenyumtiyyuu sagalee Waaqayyoo jira dhaqaa dubbisaame Maatewos 12 lakkoofsa 35 33 dhaqaa dubbisaasin 35 12 Maatewos gaafa laaltan maal jedha Yesuustu dubbate fakkeenya kana ija muka wayinii gaarii qabaadhaadha mukti keessan jedha ija gaarii qabaatudha yoo qabaattan jedha ija gaarii irraa argattudha yoo kanatti immoo muka gadhee qabaadhaadha ija gadhee irraa argattudha na dubbisi barsiisa Yesuus itti fufee muka gaarii qabaadhaa iji isaas gaariin ta'a yoo gaarii ta'e gaarii ta'a yookiis immoo muka gadhee qabaadhaa iji isaas gadheen ta'a mukti ija isaatiin hin beekama isin ijoollee mar'ataa ofii keessan namoota erga taatanii attamitti gaarii dubbachuu dandeessu jireenyi isaanii jireenya mar'ataa garuu gaarii dubbachuu akkamitti dandeessu jedhe gooftaan gaafata. Waan garaa namaa keessa guutee afaantu dubbata. Jecha kana dhagaa hundi keessan waan eessa guuteetu dubbadha duba fuuldura waan eessa guuteetu waan garaa namaa keessa guute maaltu dubbata afaantu dubbata. Namni gaariin gaarummaa garaa isaa keessaa waan gaariin baasa. Namni gaariin gaarummaa garaa isaa keessaa baasa. Namni hamaanis hammeenya garaa isaa keessaa waan hamaa hin baasa. Hamaa waan ta'eef hammeenya garaa isaa keessaa baasa. Ani isinittan hima. Namoonni dubbii yaada malee afaan isaanii keessaa ba'e hundumaatti gaafatamanii. Meegecha kana dhagaa bareechaati. Namoonni dubbii yaada malee akkasumadha. Namoonni dubbii yaada malee dubbanne jedhanii gaafatamanii ishi. Guyyaa firdiitti deebisuuf jiru. Guyyaa firdiitti jedhangaa deebisuuf jiran. Yaada malee dubbadde jedhanii otootti yaadiin nan dubbadde jedhu. Kana gaame namoota baay'ee gaafa laaltanii waan keessa guute maaltu baasee haasaadha macaafni nama dubbifne afaan taasaayidha. Keessa koo keessa gaarii jira taanaan amanii iddoo kamuu dhaqxe lafa kamuu dhaqxe gaarii manaasaa hamaa taanaan ama manaasaa. Nama tokko garuu maayidhu waan nama afaan keessaa ba'ee otootti yaadinan dubbadhee jedhu.
Totti yaadin dubbachuun hin jiru. Yaaddee dubbatta. Caafata jira. Dubbii yaada malee dubbanna gettuu jedha. Dubbii yaada malee kanaaf garuu guyyaa firdiitti gaafatamuudhaaf jirtu jedhu. Lakkoofsa qabna ammas keessa yaada malee hin jedhe itti yaadne jedhu. Caafanni garuu maalidha? Guyyaa firdiitti itti gaafatamtu jedha. Dubbii yaada malee irraa si'aayi kofirra Waaqayyo guyyaa irraa kana. As qabaar kam ergaa irraa si'aayi ku Waaqayyo. Maal otoo yaadiin atamittiin sekendii yoo haa ta'u daqiiqaa yoo haa ta'u otoo yaadiin naasoftu gabaabatti as deebi'as wanta gaarii yoo ta'e gaarii ma dubbatta waa'ee gaarummaa fana qeen gaarummaan ija hojii hafuuraati. Gaarummaa qabaachuun immoo dirqama keenya jaallannee miti. Waaqayyotu waaqa gaariidha waan ta'eedhaaf. Faarsaa 57 lakkoofsa 10 qalbisaa. Gaarummaaf Waaqayyoof amanamummaa Waaqayyo jedha. Gaarummaan kee jedha amma bantii waaqaateedha. Amanamummaan kee immoo jedha akka duumessaateedha. Waaqayyo gaariidha. Gaarummaan saayyuu kan bara baraati. Haleluuyaa. Har'as biyya lafaa irratti umurii waggaa 70 sii kenne Waaqayyo umurii waggaa 80 gaarii goonaan bara baraan Waaqayyo jiraachuudhaaf jirtaati. Nama sin bukkee jiru qabaati har'a gaarii yoo goote bara baraan jiraatta Waaqayyo wajjin jedhaane. Itti maatti iyyaati gaarii yoo goote jedhaane. Bara baraan jiraatta Waaqayyo wajjin jedhaane. Kanaaf gaa Yesuus maa jedhe muka gaarii qabaadhaa wanta gaarii irraa argattu yoo kanaachi immoo muka gadhee qabaadhaa ija gadhee irraa argattu jedhe. Kana jechuun jechuudha waan facaaftu beekiidha guyyaa har'aa gaarii gochaa jirta moo hamaa gochaa jirtaadha. Ija hojii hafuuraa gaariidha. Haleluuyaa. Har'a gaarummaa sinaa dhaalu. Namoonni tokko tokko jiru yaa namas qoodanii miti biyyas qoodanii miti yoo taaskii seenan yoo biyya garaagaraa dhaqan eenyu biratti iyyuu harki isaanis afaan isaanis yaanni isaanis gaarii marra oola. Har'a furri kun si duukaa ta'u maqaa Yesuusiin gaarii. Mee waan tokko si harkisa hundi keessan gara koo laala. Haadhaaf abbaa keessan yaadaa hundi keessan al takka. Haadhaaf abbaa keessan hiyyeessaa ta'an sooressa wanta abbaa faati keessan godhan jaallattanis zibbitanis yoo hafuuraan mo'attan malee sin irratti hojjeta. Mee haati sin deesse ollaa keessanitti ollaa maatii gidduutti gaarii gochaa sin guddisan yoo ta'e ijoollee biraaf sin ijoollee haadhaaf abbaa keessan yoo ta'an ollaa keessanitti immoo gaarii gochaa sin guddisan yoo ta'e oolee bula malee Waaqayyo gatii haadhaaf abbaa keen kaffala. Gaarii sii godhee dhugaadha. Warra immoo daarii darban daarii faa dhiiban warra xarangaa oolan warra maqaa nama balleessaa oolan mee ilaalaan reeshootiin har'a baay'ee isaanii akka midhaan muka jalaa ta'an baay'ee isaanii har'a gaarummaa si'aadhaan maqaa Yesuusiin as qabe harka bitaan mirgaa sin eebbisa hafuurri gaarummaa si'aadhaan gaaf tokko maa jedhe Waaqayyo Qaayiliidhaan Qaayil jedhe mitire obboleessi kee Aabeleessa giraa ajjeese dhufaa gira natu beeka natu eegaa maa boquu buuftee jedhe Waaqayyo otoo gaarii goote silaa boquun kee maal ta'a jedhe ol jedhaa jedhe. Namni gaarii godhu boquunsaa ol jedha. Mee gaarii godhime safara keessatti laphee dhiiftee deemta akka mootiitti. Waajjira keetti gaarii godhame naannootti gaarii godhaa agalgaoota walakkaatti gaarii godhaa. Amma gatanitti warra tonkolenyoota mataan isaanii yeroo hunduma lafa laala. Gaariin garuu laphee dhiibee deema. Dhuguma isiniin jedha foonumaan warra laalaa. Kan sharrabaa oolu xaxaa kan oolu nagaala sin gaafatu of hiikee bibirrachaa deema. Dur mana faatti galee beektu tokko tokko warri daba hojjechaa oolan saayitiin 12 taanaa manatti galan. Inni garuu iddoo olaanaa hojjetu lapheen isaa nagaa gaarii hojjetu garuu saayitii sadiinis saayitii lamaanis nagaa masaa harka borsaa keessa naqatee shallalaa gala. Maaliif beektaa waan facaasee beeka kaa. Waan abde beennaan waan nyaattu beekta. Sodaa facaafnaan sodaa magalfatta. Jibba facaafnaan jibba galfatta. Gaarii taanaan gaariidha. Har'a gaarummaan si'aadhaan maqaa Yesuusiin. Harka mirgaan raasaa gaarummaan na dhaala gadhaayyaas. Hin beektanii namoota baay'ee aangoma qabaatanii mitiim. Hojii maa akkuma keessan laggataa ta'anii dur saayitii 12 fiigee gale. Maaliif of sodaata kaa waan godhe beeka. Caaffannuun jedha mitiire cuubbamaa maaliin qabu jedha. Onneen qabu. Cuubbamaa maaliin qabu? Dubbadhaasa maaliin qabu? Nama sin bukkeetiin gaarii godhi laphee dhiibdee jiraatta jedhaane. Qabaarraasa gaarii godhii jedhaane. Laphee dhiibdee jiraatta jedhaane.
gaarummaan jireenya namaa keessatti iddoo namaa kenna. Mee sagalee Waaqa keessa qarbisaa saduraa Saamu'eel gammada dhaggeeffadha maalu. Saamu'eel saduraa boqonnaa 20 lakkoofsa tokko qaba rabbisaa dhaqaati. Tokko kaasaa rabbisaa masaddeetitti. Akkuma kana immoo lammaffaa Saamu'eel 9 tokko qaba dhaqa dubbisaa. Kutaan kun lama wal fakkaata. Tokkoffaa Saamu'eel 20 tokko kaasaa masaddeetitti. Lammaffaa Saamu'eel 9 tokko qaba dhaqa dubbisaa. Kutaan kun lama wal deeggaru. Daawit barasaa keessatti Waaqayyo dibee kaase. Bara Waaqayyo dibee isa kaase keessa isa dura immoo Waaqayyo Saa'ol ilma Qiishiin dibee kaaseera saba Israa'eliidhaaf. Saa'oli Waaqayyumatu yaadii akeekee dibee karaa Saamu'eel raajicha mootii godhee kaase. Mootii ta'ee ka'ee booddeenaan immoo warri Filisxeemotaatti ka'anii Taa'iif dhaabii dhowwatanii dirree lolaa rakkaniif guyyaa dhaabatu. Waggaa dheeraa lole Saa'ol mo'achuu dadhabe. Akka waggoota dheeraa lolee mo'achuu gaafa dadhabu Waaqayyo immoo Daawitiin kaase mammoo. Gaafa Daawitiin kaasu Daawitiin Waaqayyo ayyaana baay'isee fi dhaqee warra Filisxeem irraa deebise Gooliyaad irraa morma kuteetu sabasaaf mootii biyyichaaf Saa'oliif Daawit aara galfii kenne. Gaafa Waaqayyo hojii jabaattiin hojjetuedha. Saa'oli Daawitiin hin jibbee jedha. Hin jibbeeniidha. Hin jaallatee miti hin jibbee jedha. Waan biraan gooneem Daawit diinarraa ajjeese boqonnaa kennee fi aara galfii kenneef. Erga gaafichaa qabee garuu yaanni Saa'ol jedha Daawitiidhaaf wanta gaarii yaanne jedha. Hafuurri Waaqayyo garuu Saa'ol irraa godaaneera. Na dhagaa Saa'ol yeroo hundumaa Daawitiin ajjeesuu barbaada. Maaliif shakkiinsa bor wanta gaarii hojjechaa jira waan ta'eedhaaf hafuurri Waaqayyo duukaa jira waan ta'eedhaaf mucaan kun iddoo koo qabataadha. Hin hafulleet inni garuu jedheetu jedha yeroo hundumaa Daawitiin karaa ittiin balleessu yaadaidha. Mucaa tokko immoo qaba Saa'olumti kun Yoonaataan nama jedhamu. Daawitiin Yoonaataan immoo hiriyyaadha baay'ee walitti dhiyaatu. Waa'ee isaaf hamaa waa yaaduuf Daawit dhaga'ee bareetu Saa'ol jalaa baqachuutti fufe. Na dhagaa. Yoonaataan garuu Daawitiin baay'ee waan galatuudhaaf guyyaa tokko Daawit wajjin bakkeetti argan. Daawit akkas jedhe. Yaa Yoonaataan jedhe. Ana abbaa keetiin maalan godhe Saa'oliin? Maaliif Saa'ol na ajjeesuu barbaada? Mee maalan balleessa daraa keenatti himi? Waan ayyakka yoo jiraate waan an balleessa yoo jiraate harka keetti du'uu naa wayya malee harka abbaa keetti du'uu naaf hin wayyu jedhe. Kan sin dhibu Yoonaataan immoo hin beeku akkas jedheen. Daawit jedheen wanti kun sobaa abbaan koo sin jibbu jedheen lakki mee qoradhuu laali. Guyyaa 3 booddee nyaata dhiyaanaa ayyaanaa jira waan ta'eedhaaf achirratti abbaan kee yoonni waa'ee koo waan gaarii kaase dhugumayyuu yaada gaarii qaba. Yoo hamaa ta'e garuu hin bartaa jedheen. Guyyaa 3 sanarratti immoo jedha nyaachisa qopheesse Saa'ol Daawitiin ajjeesuu yaadira sagalee Waaqayyoo. Agartaniittu maaddiin qophaa'e maaddii nyaachisaa garuu maal gochuudhaafidha? Ajjeesuufidha. Daawiti holqa keessa taa'ee takka jedhe Yoonaataan dhaqii ati dhiyaanatti dhiyaadhuuti yaada abbaa kee mee qoradhu na biraan ga'e jedhe. Yoonaataan inni dhaqe guyyichi hin ga'e gaafa laalu dhugumayyuu Saa'ol akkas jedhe Daawit ilmi isaa eessa jiraa jedhe. Walii galaniiru waan ta'eedhaaf Saa'oliif Daawit immoo akkas jedhe Yoonaataan ilaa jedheen inni Beetlehemitti gadi bu'eera aarsaa dhiyeessuudhaaf maatiin isaa guutummaayyuu maatiin isaa guutummaan akki jiru jedheen. Gaafanni akkas jedhu nyaara isaa irraa hubate Yoonaataaf hin galle akka Saa'ol Daawitiin ajjeesuu barbaadu. Kanaaf Saa'ol deebi'ee jireenya isaa keessatti Daawitiin ajjeesuudhaaf yaalii akka irra jiru Yoonaataaf gaafa galu Yoonaataan dhufeen akkas jedhe yaa Daawit jedheen yaadni abbaa koo dhugumayyuu siif gaarii miti. Si balleessuu barbaada si ajjeesuu barbaadaati of eeggadhu anis immoo waadaan sii gala natu du'uu qaba malee ati hin duutu jedheen. Agartaniitu Waaqayyo mee mana diinaarraa iyyuu fira namaa baasa. Mana diinaarraa Waaqayyo fira namaa baasa hin jedhameen jedhaa. Inni kun ajjeesuu barbaada mucaan immoo maal lakki ati hin duutu jedheen. Hin duutu jedhe waadaan sii gala jedheen. Waan hundumaa fidee maal godha Daawititti taasisa. Na eegaa Waaqayyollee warra of eeggatan dabarsee hamaatti hin kenne. Daawitiif Saa'ol waggaa baay'ee wal ari'atan. Caakkaa keetti faa Daawit guyyaa baay'ee argee dhiiseera. Bar tokko garuu Waaqayyo diinatti kaasee Saa'ol akka inni du'u godhe. Erga Saa'ol du'ee ka'e booddee Yoonaataan isin du'e. Bara eegee Waaqayyo isa yaade Daawitiif raawwatee iddoo kenneef na dhagaa. Iddoo gaafa argatu Saa'ol silmayyuu jedheera mootii taate mucaan kunii jedhe. Yaaduma Waaqayyootis ta'e gaafa iddoo argatu Daawit akkas jedhe aangoorra taa'ee ka'e booddee maatii Saa'ol keessaa nam tokkoyyuu nafne ani Yoonaataadhaaf jedhee gaarummaatti agarsiisu nan barbaada. Ameen jettu nama ari'achaa ture
nama boqonnaa dhoowwateen nama akka inni caakkaa keessa jiratu gochaa ture gaafa iddoo gaarii argatu maayedhe maatii isaa ol keessa namni gaarummaan godhaaf jedhe to'anaaf sinitti maayinna na ajjeesuu yaadde baga duute hin jennu sanyii isheen balleessan jennu mana ishee wajjinan guban jennu nam tokko hin jiru sanyii isaa keessaa jedhe horteema isaa keessaa nan gargaara dhuguma yooma tokko hafee jira ilmi Yoonaattaa Meefbooshet ilma Yoonaattaati akaakayyuu ta'aaf Saa'ol ilaala hidda lakkaa'eetu hammina minaan baase miti hammina gaarummaatiin baase afurri kun mana keessa naa galu jireenya kee argatu maqaa Yesuusiin maalin jedhe hammina minaan baase toon taane hammina gaarummaatiin baase mucaan sun immoo naafadha miilli isaa lamaan hin hojjetu bara lola ta'ee akaakayyuun isaaf abbaan isaa du'an sana qabe miilli isaa immoo Daawit ganaa dhaqee Meefbooshetiin biyya biraatiif ittisiisee fidee qabeenya abbaa isaa deebisee fi maaddii korraa nyaadhu jedheen sin eebbisa maqaa Yesuusiin as qabe harka bitaa mirgaa gaarummaan diina keessa caalchisu laphee keettaa galu guyyaa irraa kana laphee keettaa galu maqaa Yesuusiin gaarii godhi malee hin aaltaati gaarii godhi malee hin mooltaati gaarii godhi malee hin aalta maqaa Yesuusiin harka mirgaa ol kaasa gaariin godhanan aala gadhaa iyyaat gaariin hojjedhaa jedhaa nan aala gadhaa iyyaa gaariin eenyu waan ta'eedhaaf Waaqayyoodha amala Waaqayyoo qabaadhuun aalta ni sadaffaan namoota biratti qabaachuu qabnu maa inni arjummaa Waaqayyo irraa baranna Waaqayyo arjaadha Waaqayyo arjaadha arjummaa Waaqayyo kan bara baraati haalotaan ergaa Yaaqoob tokko shana qadbisaa namni sin keessa waa dhabe jiraa jedha waa'ee kadhannaa haasee kee booddee erga waa'ee kadhannaa haasee akkas jedha lakkoofshan irratti Waaqayyo isaa fuula ifee harka guutee namaa kennu Waaqayyootiin haa kadhatu inni immoo kennaafedha gaafa kadhatu garuu amantiidhaan haa kadhatu jedha inni waa'ee amantii waa'ee kadhannaa haasa'uudhaafidha fuula ifee kan kennu eenyudha Waaqayyoodha Waaqayyo Waaqa arjaadha kanaaf namnis nama akka isaa biratti ija hafuura agarsiisuu kan qabu arjummaa agarsiisuu qaba arjummaan jireenya namaa keessa hin mul'atu taanaan dhagaa dom'ummaatu dhufa dom'ummaan immoo maalidha waaqa tolfamaa waaqeffachuudha namni waaqa tolfamaa waaqeffatu immoo mootummaa Kiristoositti galuu hin danda'u raawwatee arjummaa maal jedha sagalee Waaqayyo Faarsaa 119 inni arjummaadhaan jedha warra dhabaniif hin kennaa jedha Waaqayyoon jedha inni arjummaadhaan warra dhabaniif hin kenna jedha har'a sin eebbisa maqaa Yesuusiin Waaqayyo arjaadha wanta ati dhabde mana kee agalu irraa qabee dhiiga Yesuusiin mana kee agalu maqaa Yesuusiin mee nama sin bukkee qabaatii ati arjaamoo dognadha jedha gaaffii gaafadhaa sodaatina jedha gaafadhaa deebi'aati sadaffaarra deebi'aa arjummaa jechuun waan qaban hunda kennuu mitiire arjaa jechuun waan qaban hundumaa laatta miti nama hundaaf laatta miti nama sii gadiif nama makee humna hin qabneef iddoo laachuu qabutti laachuu jechuudha malee wayyaa baasaama ooluu jechuun birrii baasaa ooluu jechuun miti arjummaan tokko garuu nyaadheen du'aa qobaa koo lakkoofsan qaban qobaa koo nyaadhee du'a malee hiikoo kan biraaf hin ta'in namicha tokko jira jedhama mootii tokko jira eenyu jiran jedhe mootii tokko jira biyya isaa keessatti xomqaayii beekamaa tokko jira na dhagaa xomqaayii beekamaan kuni baay'ee biyya rakkiseedha mootiin biyya kanaa waa'ee namicha kana dhaga'eetu baay'ee sodaate ilaayidhaan namichi kunidha mootichaan sichi xonqollaani guyyaa adii si ajjeesaa waan bor ta'u immoo beekaa kanaaf namichi kun biyya kana sodaatamaadha ittiin bu'iin jedhanii innaan mootichi waa'ee namicha kana dhaga'e attamitti xomqaayiin na caalti jedheetu xomqaayii kana waamee jedhama xomqaayiin kun gaafa dhufee akkas jedheen ati baay'ee xonoqqoltaan xomqaayii beektaan nan sirriitti nan danda'a hin dandeessan nan danda'a maal faa dandeessan wanta waaqaa gadi nan danda'a waan baay'ee nan danda'a jedheen okay kanaaf amma mee waan si gaafadha waan hundumaa beektan waan hunduma waa'ee borii hundan beeka kanaaf waan tokko bichaan si gaafadha jedhennaan yooman du'aree guyyaa du'a koonatti mi'eedhe maallatti mi'eedhe guyyaa du'a koonatti mi'eedhe mootichatu gaafanni jedhu akkasittiin jedhe xomqaayiin sun yaa mootii jedheen barabaraan moo'i malee gaafa ani du'u bultee duutaa jedheen gaafa kam
dubbadha gaafa kami gaafa ani du'u ila maaliif beektu namichi adagaadha maal jedhani warri kan gibira irraan fuudhin ittiin bu'iini namikkatti yoo buute maal taata hin baddaadha waan ta'eef argatanii karaan itti dhugoonfatu ergaasa amma gaafa ani du'u bultee duuta waan ta'eef kanaa maal gochuu mootiin kun namicha kan amma sooruu qaba jechuudha achumatti mitiire ittiin bu'iina baay'ee laak jechuu qaba jechuudha na dhagaa hin sobaham mootichi ama maal gochuu qaba jechuudha achumatti eeguu qaba jechuudha malee amma dhuguma otoo inni du'e mootiin bordu'a hindu eenyu barbaadeetudha faayidaa eenyuuti kan ofiiti kanaaf naqeeman ofii isaa jiraachuufidha ofii jireenya barbaachuun malee kan waliinii miti as deebi'a yeroo baay'ee jireenya keenya keessatti warra kaaniif fayyadu barbaanna malee of fayyadu barbaanna malee fayyaduun barbaanna dhugaan lafa jiru garuu arjummaa jechuun waan ofii kee gargaaramte wanti inni kaaniin gargaaramne gargaaru jechuudha afuura arjummaatiin sana eebbisu waaqayyo ameen jedha afaan ibaasaa arjaan eenyudha waaqayyodha salamaffaa qorontos 9 qadubbisaa lamaffaa qorontos 9 inni harka guutee jedha warra dhabaniif hin kenna tolli isaas bara baraan jabaatee hin dhaabbata harka guutee warra dhabaniif hin kenna jedha sin eebbisa afuura rajummaatiin ganama kana as qabarka bitaa mirga kan hin barreessine harka guutee si abadaasu waaqayyo waggaa kana keessa maseenummaa mana keerraa dha'eedha maqaa yesuusina harka guutee laataa'edha laaraa baaduudhaa baasandiyaa harka guutee kan laatu eenyudha waaqayyodha ati garuu sasii kenname irraa kennuu hin dadhabiin laadhu gaafa laattummoo sii laatama gaafa kennitudha kan sii kennamu tolli waaqayyo kan bara baraati arjummaa waaqayyo harka guutuudha waaqayyo gaafa si guutu sii kennu yaada guutuu garaa guutuu harka guutuu sii laata siifaa laatu irraa qabee harka mirgaa raasaa waan an barbaadu naa laata jedha ayyaati mee dhibbadhaa hundi keessa raasaa harka mirgaa waan an barbaadu naa laata jedha ayyaa waaqayyo arjaadha jedha ayyaati beela'aa meeqan nyaatee beeka karaa keessan nam meeqatu dhugaa isinii ba'ee beeka beela'aa meeqatu mana keessanitti aara galfatee beeka qullaa kan daare meeqatu karaa kee uffatee beeka caaffanni maayidha ani guyyaa dhumaatti dhamitiire isin gaafan beelee maallan goone beela nan baafne gaafan daare daara nan baafne gaafan hidhame nan gaafanne gaafan dhukkubsadhe dhuftanii maallan goone nan gaafanne argaa koo duraa deemaan siniin jedhan kanumadha arjoomu jechuun kanadha yeroo kee arjoomta namaaf qabeenya kee arjoomta yaada kee arjoomta maal na galchan jedhina sin galcha waa'in namaa ati bakka bu'aa yesuus waan taateef ameen jedha sin galcha waa'in namaa waa'ee mana namaa si galcha waa'ee jireenya namaa si galcha dubbadhuuf falmiif dadhabaa yoo ta'e falmiif naman qabote bukkee dhaabadhuun horiin qabote amma qabdu deeggariin arjummaan kana gatiin kee guddaa ta'a nam tokko faanii baasee ameenaa jedhatu haleluuyaa luqaas boqonnaa 10:19 qadubbisaa deegaa alaazaar nama jedhamuudhaaf sooressi ka tokko jedha sagalee waaqayyo biyya lafaarra gaafa ture sooressi kun jedha qabeenyaan badhaadhaa wayyaa gatiinsaa widdiiffata qannootti jiraataidha deegaan alaazaar garuu nama madaa lamxiidha balbala isaa jiraata yeroo hundumaa madaa isaa jedha sareetu arraabaidha harcaa mana mootii kanaatti dhufummoo eeggata yeroo hundumaa namichi kun lamaan isaanii garuu du'anii jedha guyyaa tokko gara bantii waaqatti ol ba'an alaazaar jedha mirga Abrahaam taa'ee jedha sooressichi garuu iddoo boo'ichaa iddoo owwaannaatti gad darbatame jedha qiliilee keessa taa'ee mirga Abrahaamitti Alaazaariin argee akkas jedhe yaa abbaa koo Abrahaam adaraa kee takkaa Alaazaariin maal godhi gara kootti ergi quba isaa bishaaniin cuube maalaa godhu arraba koo naaf jiisu kennaan akkas jedha Abrahaam yaa sooressi kana naa jedheen siif nu gidduu bowwaa guddaa jira darbuun dandeenyu walitti ati jedheen dhagaa jecha kana biyya lafaa irratti jireenya kan mataa kee qannoo baay'ee jiraatteetta inni garuu nama dhabee qobaasaa gidiraaf hiyyumatti gidiraattaa ture kaleessa eengadda siif bal'ina har'ammoo isaa bal'ina dha bari'eefiira siif iyyuu bari'u maqaa Yesuusiin kanaaf inni gatii isaa argateedha namichi sun jedha guyyaa tokkollee waa kenneefiidhan jedhu caaffanni wayyaatti kenneera buddeen kenneefiidhan jedhu irraa hafaa hurraa nyaata jedha saree wajjiniin
guyyaan tokko dhufaa jira innamma sin barsu ku waa'ee lafarraa miti waa waaqarraati arjummaa qabaad waan lafarraa laad waan waaqarraa argatta abeet hojiin xafuuraa mi baay'ee salphaadha waan lafarraa hojjetta waan waaqarraa sii kennama wayyaa laatta dhandha barabaraa sii laatama beelaa beeluu baafta akkati takkaan beelomnetti waaqayyo mukicha barabaraa nyaadhu gada sii eeyyama asqabar kabitaan mirgaa sin eebbisa arra hubannaaf ogummaan kun laphee keettaa galu laphee keettaa galu maqaa yesuusin laphee keettaa galu maqaa yesuusin yaa waaqayyo jedhaayyaa afuura arjummaatiin na eebbisi jedhaayyaa yaa afuura arjummaa mee sagalee gabaan ameen jedhaa selama dabalaati ameen jedhaa inni kan biraan maa inni ijooji afuura dhoskaatti nurraa mul'achuu qaban dhoskaatti warri barreeffatan dhoskaatti dadhabina amanamummaadha hojii ergamootaa 5 tokko dhoskaatti nurraa mul'achuu kan qabu amanamummaadha hojii ergamootaa 5 tokko raajii Ermiyaas 49:4 Tiitos 2:10 Milkiyaas 2:15 irrasiniin deebi'a hojii ergamootaa 5 tokko raajicha Ermiyaas 49:4 Tiitos 2:10 Milkiyaas tonta Milkiyaas 2:15 Qorontos 2:18 dhoskaatti nurraa mul'achuu kan qabu hojiin afuura amanamummaa ni lammaffaan garraamummaadha inni silaa gaarummaadha innammaa garraamummaadha inni silaa gaarummaa innammaa garraamummaadha yookaan garraami jechuudha garraami jalatti yookaan garraamummaa jalatti Maatiyos 5:5 Efesoon 4:2 Filiiphus 4:5 Saduraa Phexros 3:3 ijooji afuura dhoskaatti nurraa mul'achuu qabu amanamummaadha ni lammaffaan gaarummaa yookaan achi garraamummaa galatti Maatiyos 5:5 Efesoon 4:2 Filiiphus 4:5 tokkoffaa Phexros 3:3 inni kan biraan dhoskaatti nurraa mul'achuu kan qabu hojii afuuraa na dhagaa of qabu yookaan achi of dhowwuudha of dhowwu Phexros duraa 1:13 amanamummaa irratti waan xinnoo shiyaasa dhoskaatti nurraa mul'achuu kan qabu ni amma dubbachaa oole bolota keenya gidduutti boleettii keenya boleessa keenya bukkeettidha wanti nurraa argamu dhoobsi arjummaan gaarummaan obbolaa keenya birattidha sinni dhibom abaluu obsa qabamoo obsan qabu kan jedhu laaluu dandeessu obsan qabu jettanii yaada namummaa tokkoon yaadatti laachuu dandeessu namichi kun gaarii moo gaarii miti jettanii yaadatti laachuu dandeessu maaliif wanta inni baasu wanta inni dubbatu sun eenyummaa isaa ibsa waan ta'eedhaaf arjaa moo arjaa miti kan jedhu beektu liqeeffachuufillee namicha biratanii beektu waan ta'eedhaaf sinis immoo beektu liqeessanii laattanii kennitanii deeggartanii waa gootanii kun nama dhibu inni dhokataan garuu warreen amma sadan amanamummaan baay'ee dhoskaadha eenyumantu ifuu hin danda'u waaqayyo alatti jireenya isa keessaati inni kun keessattidha keessa dhoskaadha amanamummaa keessa gaafa laaltan hojii ergamoota boqonnaa 5 gaafa laaltanii bartoonni wajjin jiraa akka turan otoo wajjin jiraataniiti warra amanamummaa hin qabne bartoonni akka waldaa har'aa miti waldaan jaara tokkoffaa keessa qabeenya isaan qaban manni isaanii nyaanni isaanii wanti isaan qaban araddaan isaanii yookaan lafti isaanii hundumtiyyuu kan walii isaanii ture waan qaban walii kennaa jiraatu na dhagaa achi keessa garuu haadha manaaf abbaa manaa Hanaaniyaasiif Saafiraa jedhamantu jira Hanaaniyaasiif Saafiraani waldaa keessa jiru tokkummaa ergamootaa walakkaa jiru garuu jedha qabeenya isaanii keessa lafa yookaan araddaa gurguratanii jedha walakkaasaa Phexrositti laatanii jedha walakkaa immoo maal godhan jedha dhoskanii kaawwatanii jedha jechan baay'ee gammadu isayyuu jedha haati manaa wanta abbaan manaa ishee goote jedha bareechitee beekti jedha haadha manaaf abbaa manaa hattuu waaqayyo isin irraa qabu ameen jedha haadha manaaf abbaa manaa walii galtee mortu jedha walii galtee hattudha isin balleessiti anis qaba maal naarina dhuguma isiniin jedha keessumaa jireenya afuuraa keessatti tokko cimaa ta'uu baannaan kufaatii gadhee kuufamanichi fakkeenyaaf kurnaffaa manaa kee gaafa kaffaltu yootillee waan ta'e mu'amte jabaadhu siin gachuu baannaan maatiin kee manichi utubaa malee dhaabatee garan jiga jechuudha
yerootu waan ta'etti qajeeltu haati manaa keessi gaaduu qabdi abbaan manaa keessi gaaduu qaba lamaan itti afurra magallaan garuu si ol galu lamaan isaanii dhagaa jiru haati manaa gajjaboon tokko abbaa manaa isaanii qabanii kan gaadiyan jireenya afurummaan qajeelummaatiin baasi kennaa waaqayyo godhi waan gaarii kan jedhan abbaa manaa jajjaboon tokko jiru haadha manaa isaanii godhi waan gaarii kenni ormaaf laad hiidhat kennuu bari hintaa bor maatii kennaaf kan jedhan jiru tokko immoo akka Hanaaniyaasiif Saafira lamaan isaan akka sagalee waaqayyo jalqaba gedha Hanaaniyaas baatee dhufedha kanuma innan kanumatti gurgurree gedha Phexros immoo kan afurri waaqayyo akkas naan gedha lakki kana duwwaa miti naan jedha lafa dhooftee duuta gennan lafa dha'ee du'e jedha siyaa ooltu gooftaan ameen jedha lafa dha'ee du'e jedha akka saayitii sadii booddee immoo haati manaa Safiiriyaanis dhufte gaafa isheen dhuftu kanuma akka itti gurgurtan gennan kanuma ennaan akkas jedhe warra abbaa manaa kee awwaalan dargaggoonni sun duuba kee jiru jedheen hin kufteen duute garuu kan sinuu maali qaafan irra deebi ammas wanta abbaan manaa ishee godhe gedha bareechitee beekti turte jedha wallaaltaniim waan maatiin keessan hojjetan haa xinnaatu haa guddatu malee na dhagaa amanamummaa fanaasaa gedha isaan garuu amanamummaa dhaban amanamummaa dhabuun garuu jireenya namaa keetti kufaati guddaa fida jireenya hafuuraa keetti jireenya foonii keessatti iyyuu dhaqaa dubbisaa Ermiyaas 49 lakkoofsa 4 isin amanamummaa waan hin qabneef jedha waaqayyo dabarsee isin kenne hin bibittinnooftanidha amanamummaa waan hin qabneedhaaf saba ormaatti lafa ormaatti isin kenne waaqayyo jedha bibittinnaa'uu keessan immoo jedha kan walitti isin qabu tokkoyyuu hin jiru jedha kanaaf maayini amanamummaan ija hojii hafuuraatti na dhagaa amanamummaan kan waaqayyo garas walii keenya gidduutti gochuu waaqayyoof daandii ta'a haati manaa abbaa manaaf abbaa manaadha manaaf ollaan ollaaf agalgaayin agalgaa'iif amanamummaan kan walii keenya daandii jireenya bara baraata amanamummaan siyaa dhala guyyaarraa kana asqabaar kabitaa mirga afur amanamummaa mana kee seenu maqaa Yesuusiin mana kee seenu maqaa Yesuusiin harka mirga ol kaasaa kadhannaa kana kadhadhaa yaa waaqayyo jedhaa nan amanama na gargaari jedhaa yaa takkan ilaala gara koo amanamummaan fakkeenyaaf gaa'ila keenya keessatti gaa'ila keenyaaf gaafa amanamnu waaqayyo amanamuu keenyadha waldaa keenyaaf gaafa amanamnu waaqayyo amanamuu keenyadha namoonni tokko maa jedhu yoo nama amanamuu baadhe waaqayyo nan amanama waaqayyo aara qabeessadha na dhaga'i irra darbuu waaqayyo gadda obboleessa keetti murtee boo'icha obboleessa keetti murtee miti obboleessa kee obboleettii keedhaaf amanamtee jiraatteetu daandii jireenyaaf ta'e immoo Kiristoos wajjin jiraatta malee asitti wal shawwadaa dhokachuu haasaa wal jala miliqaatiin daandiin jireenya bara baraan jiru kanaan maayidha Milkiyaas keessatti maatiin akka walii amanamuu qaban jireenya isaanii gatti lafa ka'a garraamummaa Maatewos 5:5 warri garraamonnaa gammadanidha jireenyi bara baraa kan isaaniitidha ameen hin gattanii warri garraaminaa gammadanidha jireenyi bara baraa kan isaaniitidha garraamii garas immoo hiikkadhaa ga'isa kadhaqu kanaaf of dhowwuun jireenya keenya keessatti ija hojii hafuuraati of dhowwuun wanti baay'een waa bara kana keessa kottu jedha dargaggoota abboota hin waamar amma yoo laaltan bara kana abboota baay'ee mana xomqaa hin waamaa jira qaala'insa jireenyaa dargaggoota baay'ee immoo dargaggummaatu waamaa jira bara kana bibilicii biyya lafaa amma hunduu affeerraa qaba yoo waaqayyo ija kee bane malee waa waaqaraarratti dhagaartu namoota baay'ee argataniitu mitiire qabeenya barbaachaa fi mana xomqaa'itti gisaanii banameera yeroo ammaa kana bakka jireenya dadhabee kan jedhu lakkoobsan qabani har'a garuu hafuurri waaqayyo sii baay'ata harka ol kaasaa yaa Yesuus jedhaayyaat ija hojii hafuuraadhaan na eebbisi jedhaayyaa raas harka mirgaa na eebbisi jedhaayyaat as qaba harka bitaa mirgaa siniin kana daqiiqaa tokko ramantan har'aa qabeen namummaan kee haa to'atamu hafuura kanaan hafuura qulqullootiin haa to'atamu hafuura qulqullootiin haa to'atamu hafuura qulqullootiin haa to'atamu jaalalaan si eebbiseera obsaan si eebbiseera nagaadhaan si eebbiseera gammachuudhaan si eebbiseera arjummaadhaan si eebbiseera garraamummaadhaan si eebbiseera amanamummaadhaan si eebbiseera gaarummaadhaan si eebbiseera of qabuudhaan si eebbiseera si'a sadii ani eebbifameera jedhaayya dabalaa ani eebbifameera jedha sadumaa ani eebbifameera jedhaayya